Godin Bawallaggaana Jimmaarjoo waraanni faashisti PP hawaasa nagaa ajjeesuu fi dhutfuuf jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qaba. Waraanni nama nyaataan impaayiratti dhiiga hawaasa nagaa dhangalaasoo akka gootummaa fi haaloo ba'uutti kan ilaalu goleewwan Oromiyaa cufa keessatti guyyaa irraa guyyaatti badii tokko malee qe'ee isaarratti ajjeesuu fi hidhuu itti fufee jira. Akkaatuma kanaan godina Baha Wallaggaanaa Jimmaarjootti ajjeechaa fi hidhaan loltoota sirnichaan jiraattota irratti raawwatamu jabaachuun uummatni yaaddoo keessa seenee jira. Aanaa Jimmaarjoo ganda Boonayyaa Daabbee jedhamu irraa gaafa hagayya 30/2024 dargaggoo maqaan isaa Umar Huseen jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun loltootni bilchiginnaa badii tokko malee rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ganduma kanarraa guyyuma kana dargaggoo maqaan isaa Faayisaa Tamasgeen jedhamu haaluma wal fakkaatuun loltootni sirnichaa qe'ee isaa irraa qabuun hidhaatti darbatanii jiraachuu maddeen keenya itti dabaluun eeraniiru. Waraanni faashisti PP godilli Wallaggaan alatti Sibuu keessatti dargaggoo tokko rasaasitti roobsuun ajjeese. Jaalaqaafan Fayyeeraa akka nutti isiniif dhiyeessa. Duula duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti geggeessaa kan jiru bineensi guyyaa saafaa nama nyaataan loltoonni bilchiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoo ajjeesuu hidhuu fi dararuu hojii idilee taasifatanii jiru. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa fulbaana 7/2024 waraanni goolessituu bilchiginnaa godina lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu magaalaa warra jiruu jedhamu keessatti dargaggoo maqaan isaa Guutamaa Alamaayyoo jedhamu badii tokko malee akka bineensaatti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maddeen keenya himan. Akka maddeen himanitti dargaggoon kun nama siyaasa kam keessaayyuu qooda hin qabnee fi hawaasa keessatti jaallatamummaa guddaa qabu yoo ta'u waraanni sirna dhableessi PP badii tokko malee mana jireenyaa isaaniitii baasuun ajjeesanii gatan jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Magaal Jimmaa keessatti dhaabbanni tolooltummaa Dagguu Nugus jedhamu uummata saamaa jiraachuun barame. Jaalbilisa sabaa waan qindeeffatti qabdi. Kutaalee Oromiyaa cufa keessaa maqaa tolooltummaa da'oo godhachuun namoonni baay'een ajaja bilchiginnaan bobba'anii hojii siyaasaa bilchiginnaaf hojjechaa jiraniin alatti yakkoota adda addaa raawwachaa jiru. Haaluma kanaan godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti dhaabbanni tolooltummaa Dagguu Nugus jedhamu uummata saamaa jiraachuun ifoomeera. Dhaabbanni tolooltummaa Dagguu Nugus jedhamu maqaa tolooltummaa da'oo godhachuun taaksiidhaan magaalaa keessa deemee goyyomsaan uummata saamaa jiraachuu namoonni itti dhiheenyaan beekan dubbatan. Akka namoonni keessa beekan himanitti dhaabbanni kun maqaa ijoollee hiyyeessaaf rifeensa sirreessiifna barruulee fi qalama binna ni nyaachifnaa fi kan kana fakkaatan jedhu da'oo godhachuun uummata goyyomsuun cinaatti maallaqa harka qalleeyyiin argamu faayidaa ofiif oolfachaa jiraachuun barameera. Godillicha Shaggaraan Aadaa Bargaa kaabinoonni bilchiginnaa ijaar caasa ganda mormaa jiraachuun himame. Jaalacaalu roobaa bal'inni isaa akka nutti isiniif dhiyeessa. Bututtuu Impaayera Itoophiyaa suphuu falkaniif guyyaa dhamaa kan jiran murni bilchiginnaa wayita ammaa maqaa caasaa gandaa ijaaruu jedhuun fedhii isaanii malee kaabinootaaf loltoota isaanii gara gandoota baadiyyaa Oromiyaa cufatti bobbaasaa jiraniin mormiin isaan gidduutti dhalateen harcaatiin isaan gidduutti uumamee jiraachuun barameera. Haaluma kanaan tibba kana kaabinoonni murni bilchiginnaa godina lixa Shaggar aanaa Aadaa Bargaatti ijaarsa caasaa gandaa mormaa jiraachuun ifoomeera. Akka maddeen jedhanitti kaabinoonni haaraan gara gandoota aanichaa bakkoota adda addaatti ramadaman hundi isaanii sodaa lubbuu keenyaaf jecha nuti waan waboo waliin walitti nu buusuu hin hojjennu jechuun mormanii kan jiranii fi kaabinoonni lakkoofsaan 4 ta'an ammoo hojicha dhiisuun badanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Iddoowwan adda addaatti murni bilchiginnaa Oromiyaa ofii Finfinnee waraanaan eegamuun warra anaan ifaan ifatti deemaa du'aa jechuun yoo dirqamsiisan kaabinoonni sirnichaa ammoo keessaa badaa fi gariin isaanii ammoo fedhii isaaniin waboo ayyamsiisanii gara maatii isaaniitti galaa jiraachuun barameera. Godin Walloo magaal Khamisee keessa loltoota murna bilchiginnaan daldalaan tokko inni isaa akka nutti isiniif dhiyeesse. Murnoota bilchiginnaa biratti ilmaan Oromoo deeggara paartii badhaadhinaan ta'aniif gochoota dabaa murni cubbamaan kun uummata nagaarra raawwatee raawwachiisaa oolu kanneen morman akka bineensa bosonaatti ergamtoota maafa PP adamsamuun hidhamuu, saamamuu, ukkaanfamuu, achi buutee dhabamsiifamuu, manneen hidhaa keessa gidiraamtu arguu akkasumas manirra gubachuuf ajjeefamuun gidiraadhaa argaa jiru. Bifum kanaan kaaba Oromiyaa godin Walloo magaala Khamisee keessatti hagayya 29/2024 waraanniif milishoonni bilchiginnaa magaalicha keessa buufatanii jiran. Dargaggoo maqaan isaa qaamotti nageenyaan barbaadamtu. Kanaaf dafii donuusiin jennetti argamyoon argamti taatan
Oromoo tarkaanfii sirra fudhatu jechuun sodaachisanii yaamuuf innis lubbuu isaa oolfachuuf jecha yeroo birdeemu eegi achiin bahe ukkaanfamuun du'aaf jireenyi isaallee dhabneera. Du'u isaallee hin dhageenye. Isaallee gadi jechuun maatiin gaddaaf boochama keessatti argamu. Akka jiraattonni magaalicha jedhanitti Mahammad dhalata ganda qabballee yoo ta'u innis ofiif maatii jireessuuf magaala Khamisee galuun meeshaalee akka uffannaa, kopheef kan fakkaatan daldaluun kan jiraatu ta'uu dabaluun ifoomsan. Oduudhaan wal qabatuun ammoo godinichumaana baatee ganxirgiyaa keessa baatee darba gadi 26,224 maqaan jedhamu. Hidhattoonni bilchiginnaa qabuun kan hidhaniif innis badii dalagee osoo hin taane maqaa ilmaan keetu miseensa waraana bilisummaa Oromoo tajaajiltiin doorsisaa kan jiran ta'uu jiraattonni aana baatee har'aatti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Waraanni maafia PP godillitu Wallaggaa nama Sibu keessatti mana hawaasni gubuun beekame. Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Murni gabroonfataa PP waggoota 6 darbaniif waraana bilisummaa Oromoo irra balleessina jedhee dhaadatus injifatamaa jiraachuurraan kan ka'e haarii waraana bilisummaa nagaarratti baachaa turuu fi jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan gaafa fulbaana 2024 waraanni bilchiginnaa godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Guyyoo Ennaa jedhamutti nama nagaa maqaan isaa obbo Hordofaa Dafaa jedhamu jedha guutuu waliin barbadeessuu maddeen keenya heeranii jiru. Akka maddeen keenya himanitti namni manni isaa jalaa gubate kun siyaasa kam keessatti qooda kan hin qabnee fi hawaasa naannichaa biratti jaallatamummaa guddaa kan qabu yoo ta'u waraanni goolessituu Impaayichaa bilisummaa Oromoo tumsitaa jedhu itti maxxansuun waqtii gannaa kanaan maatii fi waatii isaa dirree irratti hambisan jechuun ONM itti himanii jiru. Godin Wallaggaa Gudaayya Biilaa dargaggoota manidhaarra baasu gara leenjii waraanaa fe'uun cimeetti fuufi. Jaalleeraan waan qindeeffatti qabdi. Impaayirri afaan qawween ijaaramtee afaan qawween diigamaa jirtu Itoophiyaan yeroo ammaa keessa alatti dinagdee hamaa ishee mudatee jiru irraa of baraaruuf jecha ilmaan hiyyeessaa lola isaan hin ilaallannetti hirmaachisuuf guutuu Oromiyaa keessaa dirqamaan gara leenjii waraanaatti fe'aa jira. Haaluma kanaan godina Wallaggaa aanaa Gudayyilaa dargaggoota mana hidhaatii baasuun gara leenjii waraanaatti fe'uun jabaatee jira. Aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Gubbiin irraa torban darbe dargaggoota maqaan isaanii Gammadaa Dhugaasaa, Gammachuu Dhugaasaa fi kanneen biroo loltoonni PP mana hidhaarraa baasuun gara mooraa leenjii waraanaatti dirqamaan fe'anii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Gammadaa fi Gammachuun obbo Laalakkuu ilmaan abbaa tokkoo yoo ta'an maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii qabdu jedhu hidhamanii dararaa turuu maddeen itti baluun ibsaniiru. Godina Arsii Bahaa Martii keessa loltoonni faashistii PP qabeenya hawaasaa walitti fufiinsaan saamuu jabeessanitti fufan jaallatatti isiniif dhiyeessiti. Murni fedhii hawaasaa malee afaan qawween uummata akka barbaadetti bulchaa bilchiginaa qe'ee uummata Oromoo nagaa qabu booressuun qe'ee warra ulfoo dirree saamichaa fi seer-dhablummaan keessatti dagaage gochaa jira. Biyya isaa irratti waggoota murni bilchiginnaa aangootti ba'e asitti qabeenyaa fi lubbuun isaa loltoota ajajitti kennamee bobbaafameen dhabamaa kan jiru uummanni Oromoo akkuma waliigalaattuu dararamni ulfaataanis guyyaa guyyaan irratti raawwatamu jira. Fulbaana 2024 godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Wataroodii keessatti loltootni bilchiginnaa qe'ee uummataatti bobbaafaman saamicha geggeessanii jiru. Namoonni qabeenyi isaanii irraa saamame kan maqaan nuge Saayidoo Waaqoo re'oota 7, Amaan Waaqoo re'ee 1, Abdii Waaqoo re'oota 15, Maammaa Guulaa re'oota 5, Abdaa re'oota 5, Hajoo Roobaa re'ee 1, Haji Waaqoo re'oota 15, Jamaal Fantaallee re'oota 3, Useen badhaasoo re'oota 3, Fantaallee Jiraa re'oota 5, Usmaan Useen re'ee 1 humnaan irraa saamanii magaalaatti galfachuun bareeda baqanii jiraattonni gochi kun irra ga'e miira gaddaan dubbatu. Waan nama gaddisiisu loltootni safuu fi naamusa hin qabne kunneen harmeen re'ee tokko qofa qabdu tokko maaloo ishee malee hin qabu naaf kennaa jettee kadhattullee badii asiif achi jechuun reebanii of duuba deebisus namootni kan argan dubbataniiru. Rodees kan biyya laraa argannee yoo dabar walti bu'iin Suudaan keessatti uumameen namoonni 20 ol du'aniiru jedhu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adhaanoom jaalbooree addunyaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Waldhabdee Sudaan keessatti eebila bara 2023 irraa eegalee raayyaa ittisa biyyaa fi garee humna dafee dhaqqabaa RSF gidduutti uumameen lubbuun namoota 20 olii ajjeefamuu daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO dilbata kaleessaa ibsaniiru.
Teediroos Adaanoom daawwannaa guyyoota lamaaf Sudaaniitti taasisanii fi ibsa gaazexeessitootaaf kennan irratti haasaa taasisaniin baqattoota miliyoona 2 biyyoota ollaa keessatti argaman dabalatee namoonni miliyoona 10 dabalataan biyya keessaa buqqa'aniiru. Uummata Sudaan miliyoona 25 keessaa walakkaan jechuun ni danda'ama gidduu seenuu atattamaa kan barbaadan yoo ta'u dameen fayyaa biyyattii 70 kana booda hojiirra akka hin jirre himaniiru. Hoogganaan WHO addunyaan dammaqxee Sudaan abjuu halkanii keessa jiraachaa jirtu keessa akka baatu akka gargaartu waamicha dhiyeessaniiru. Sanbata darbee Teediroos WHO'n dhimmoota dhiibbaa namoomaa fi fayyaa Sudaan keessatti mul'atan kanneen akka nageenya dhabuu, buqqa'insa jumlaa, lolaa ongee fi weerara dhukkubaa dabalatee furuuf kutannoo qabaachuu isaa irra deebi'ee ibseera jechuun Reuters gabaaseera.